Maqaan koo Jitaa Wangeelaa Kumarraa Asaffaan jedhama. Kanaan dura kitaabota isa kana malee laman barreesse. Inni jalqabaa Dhalootaa fi Waaqayyoof Jiraatu kitaaba jedhamuun barreesse. Inni itti aanu immoo Mootummaa Raafamuu hin Dandeenye kan jedhudha. Inni ammaa kun immoo Jaalala Waaqayyoo taanaan kitaaba koo isa sadaffaadha. Qabaa amantootaaf kenniinsa tajaajilaa kan jedhu irratti barreesse. Kitaabi koo eebbisaa yoo Jaalala Waaqayyoo ta'e akka lakkoofsa Itoophiyaatti Guraandhala 23 2017 jamoo tokko gamoo kakuu darbii ja'affaa irratti eebbifama. Lakkoofsa Awurooppaatti immoo Maarchi 2 jechuudha. Akkuma mata duree isaa irraa arginu qabaa amantootaaf kenniinsa tajaajilaa jedha. Mata duree gurguddaa lama walitti dabalameeti. Akkatti amantoota qabnuu fi qabaa keenya keessatti immoo tajaajila akkamitti akka kenninuufidha. Kennaa Hafuurri Qulqulluun waldaa kiristaanaatiif kenne sagaleen Waaqayyoo nutti himu sanarraa dhaabannee gaafa amantoota tajaajilu akkamitti kennuufii qabna. Gaafa kenninuuf inni sirriin sun immoo gara eessaatti amantoota kana geessa kan jedhudhaa fi gaggeessummaa keenya keessatti immoo amantoota kana akkamitti qabuu qabna. Qabaatu qisa mitiire, qabaatu furdisas, qabaatu bareechaa, qabaatu fokkisiisas. Akkin itti of qabe akka sirriidha taanaan namattis waaqattis hin tola. Akka sirriitti of hin qabne taanaan namattis waaqattis haa turuuti ofitti iyyuu hin tolu jechuudha. Kanaaf qabaa amantootaa kana akkamitti qabne adeemuu dandeenya kan jedhu of keessaa waan qabatuuf kanarraa argatu jedhee yaada amantoonnis tajaajiltoonnis. Egaan hordoftoonni koo amma yeroo kana na hordofaa jirtanii akkuma nama isiniin jedhee gaafa Guraandhala 23 sa'aatii booddee sanbata guddaa jamoo kakuu irratti geggeeffamu waan ta'eef akkasin irratti na argamtaniif isin afeera. Yeroo baay'ee waa'een eebba kitaabaa yeroo ka'u namoonni tarii hin ko'ummatu maal jedhu garuu isin akkasin irraa nafne cimseen waamichaa isinii dabarsaa eebbifamu.